obboleessa obboleessan jiniin hamtuudha waliin laalan kana tumne kana araarsine kana jenne kana walitti fayyisne dhiiga isaanii jedduudhaa baasne kana tumne hamtuu waliin laalan ija hamtuu waliin laalan afaan hamtuu waliin dubbisan waliin amatan walitti uffisu kanaan tumne ijoollee ta'u kuni waadaa tuulamaati waadaa oromtichaati wallola artistoota gurguddaa lameenii Caalaa Bultumeetii fi Andu'aalam Gosaa torban takka keessatti taatee ajaa'ibsiisaa taatee dinqisiisaa taateen artistoota lameen kanaan jidduutti tahamee waan barumsa guddaaf keessa qabudha waan akeeka guddaa agarsiisuudha waan oromoodhaa fi barumsa guddaa ta'uudha akkasuma artistoonnumaan kennalleen waan guddaa irraa baratan jenneeti yaadna akkasuma waa'ee araara isaanii kanarratti yaada garagaraa kan sooshaal miidiyaa kanarratti deemaa jiru yeroo gabaabaa keessatti waan hagas ga'u kana akkasitti mul'ifattanii akkasitti araaramtanii mul'achuudhaanii waan sooshaal miidiyaa kanarratti deemaatiin jiru waan hedduu takka ajaa'ibsiisaa dinqisiisaa jedhameeti jira haa ta'uti ammoo waan isin jalaa goloomateetu jira waan isin jalaa hafeetu jira waan isin jalaa hafe kanallee walitti dhaamannaa osoo viidiyoo kiyyan dhageeffanne ammoo komantiin barreessina inni biraa ammoo Ittiiqaa Tafarii artistii naamusa qabeessa kan yeroo kamiyyuu saba isaa qofa tahee akka fedha isaa osoo hin taane akka saba isaa qofa tahee jiraatu maal jedha ana Abduu Moobaala Biraahi baga irra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan warra irra jalqabaa dhuftan Abduu Moobaala bi subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalamaa jalqaba irratti Ittiiqaa Tafarii artistii kana nama artistoota Oromoo keessaa hedduu kan hin dinqisiifadhu hedduun jaaladha nama tasgabbaa'aa ilaalama yeroo liif seenusi nama tokko hayyummaan artistoota keenya kana ni artistoonni keenya kunneen yeroo hedduu artummaa qofaanii miti addunyaa kanarratti artistii eega jedhame artistiin tokko artistummaa saniin jechuudha kan waa'een isaa tokko dubbatamu artistoonni Oromoo garuu saba isaaniitiif jechuudha kan isaan jiraatan jechuudha warra san keessaa adda durummaadhaan gaafattoo dhihoo nama Oromoo tokko wallole abbaa FIB dhaatiin gaafa wallole ni yaadattan jedheetiin yaada osoo inni waa'ee san akkasi qabatee yeroo dheeraadhaaf deemuun karaa nama biraatiin jechuudha kan gadi jechuun seenaa isaa himuufi miti dhuga dubbachuu fi artistoota as gartee nuti qabnu kanneen keessaa namaan akka Ittiiqaa Tafarii dinqisiifadhu hin qabu naamusaa fi akkaataa sochii isaa gaafattoo dukkana keessa ture gaafa artistii Haacaaluu Hundeessaa nyaatamee koronaanis qabamee haala hamaa keessa tureeti gaafa inni sirba san baasu BBC irratti deebisaan jedhe tokkotu jira akkami ati hoo sirba kana kamaali irratti hojjattee artistoonni fakkeenyaa fi akkaataa isaanii jijjiiratanii jiranii waan irratti wallisnuti Oromoo jidduutti wallisnu Oromoon bilisoomee jira waan jedhu agarsaa jiran jedhanii BBC irratti jechuudha ani yeroo hundayyuu kan sabaati quuqaa sabaati artistiin ka sabaati artistiin mallaqaanii miti paartii tokko faarsuun osoo hin ta'in quuqama saba keessa jiru yoomiyyuu saba ta'ee kan jiraatu qabuudhaan akkas jedheetiin amanaa anammallee waan sabni kun haala yeroo wajjin waan saba kana harkaa qabu irratti ani kan hojjedhu jedhee dubbatee jechuudha gaafa gartee irra dibaa jedheetiin sirba san hojjetu jechuudha amman tanas Oromiyaa biyya koo kan jedhu sirba haaraa qabatee dhufee jira chaanaala mataasaa Ittiiqaa Tafarii kan jedhu irratti kaleessa galgala maxxansee bifa ajaa'ibaatiin jaalamaa jira sirba wallee muuziqaa china qabii asna qabii na jaaladhu si jaaladhaa siif du'e siif gaggabee jedhu miti kan saba yeroo hundayyuu jechuudha akkuma amma jenne saba keessa maaltu jira saba maaltu calaqqisiisa haala yeroo wajjin kan deemu kan akkasiisan qabatee waan isinii dhufee fi kanneen jechaa jiru kanaafuu dhagaatii jajjabeessa muuziqaa anu muuziqaan dhageeffadhu bilbila kiyya keessa kompiitara kiyya keessa muuziqaa takkan agartu garuu artistoota jajjaboo qabsaa'ota akkanaa kanneen kan qabsoo irratti akkasuma gartee waa'ee saba kanaa irratti hojjetan ammoo hin jajjabeessaa jechuudha dhagaatii jajjabeessa Ittiiqaa Tafarii naamusa qabeessa amala qabeessa kana jechuudha tole hayyee inni biraa jara baalaa gizee kana ka warra baalaa gizee kana alleen viidiyoo sadii irratti hojjedhe Caalaa Bultumeetii fi Andu'aalam Gosaa namoota hedduudhaaf yeroo gartee viidiyoo isaanii qeeqa irratti akkasuma gartee keessattuu Caalaa Bultumee kan akkas balaaleffanneetiin dubbannu jibbaa si'a namni tokko jibbaa osoo hin tahin gochi sun sirrii mitiidha qeeqan jibbina ammallee yoo rakkina jiraatillee ni qeena garuu wanni irraa eeyne wanni irraa barbaadame akka har'aa kana shufama akka aadaa Oromoo sanitti jechuudha torban takka keessatti osoo hin turamin bifa kanaan araarama arguun isaanii hiika guddaadha qaba akka aadaa Oromootitti harka tokkoon jara lameen qalchiisanii harka wal qabatisanii kan balleesse jilbiifachiisanii dhiifama gaafachiisanii akka ittiin deebine kakachiisanii dhugaa abbootiin gadaa manguddoonni gartee waan kana godhanii kabajatu malaan akka aadaa Oromoo sanitti jechuudha dhiiga tuuysisanii akkasii kakachiisaniitti wali araarsan jechuudha
شوف أبا وان جوجي كوني جوجي جودا وان رهاسي لوكاي أسكيسا ما قبل ليس جرا فانور أنا كستها متجرا كون نموت الرواحد تجرا من دوبارتي راتي ولولان إنه ما يونم توكو هذا روماتي تجعل في عندو على مولتي أنا ما كجرا تجرا ولول لساني واحد دوبارتي راتي وان تأف جرا ما كسر لفكاية تجرا شو غير كاني ما قبل ما نفرشوتي تي سكراني تجرا من واحد دور واني إنسان كان جدو تتامه هي كجودا غورسا جودا أنا ما أفكر نشورا إذا أكسي سنرا beetonni Oromoo hayyoonni Oromoo manguddoon Oromoo akkasitti harka tokkoon qalchiiftee walitti araarsite jechuudha. Odaa jalatti akka aadaa Oromoo sanitti jechuudha. Akeeka guddaa hiika guddaa qabaara araaramni isaanii kun jechuudha. Osoo lubbuun isaanii isaan kana waa hedduu irraa baratan keessattuu Caalaa Bultumee waa hedduu irraa barata jedheetii yaada. Osoo gaafa san gartee lubbuun namaadhaa harka baate wanni dhuka sun rasaasa osoo lubbuun namaa harkatti baate ara torbaan takkatti akkanatti dhumu. Amma namni wallolee kan gartee balleessellee badii isaa fudhatee fuula duraaf irraa gorfameeti kan gartee itti balleeffamellee dhugaa isaa argateeti fuula duraaf ammoo waan aareessan dhiisee obboleessaatiin araarameeti fuula duraaf jireenya isaa itti fufaa jechuudha. Osoo har'a lubbuun namaa baate waa meeqatu taama. Gaafa san gartee an sababa ijoolleetii yaa akkas jedheeti kana barreesseeti ture. Faannoodha jedhee gadi bahee obboleessaa faannoo godhee jijjiiree ture. Akka fuula duraaf illee Oromoon isa shakku godhee akka fuula duraaf illee Oromoon isa amanne godhee har'a haala san hunda fixateeti duba meeqatu jira as keessaa waa meeqa baratta kan gartee waggaa 10 waliin oodu kan fira ta'eetiin gartee lakki qabrii kiyyan dhaabatiin qabrii keetiin dhaabatu waliin jedheetiin kakatu meeqatamtu jira. Har'a namni wallolee ni araarama kan dhugaa dhabe dhugaa ni argata kan balleesse badii isaa fudhateeti badii isaatiif dhiifama gaafate araaramee kunoo nagaan jireenya isaanii jiraata dhugaa barumsa guddaadha as keessaa qaba. Wanni kuni isaan qofaaf miti jechuudha. Nu hundaaf barumsa guddaadha qaba jedheeti yaada. Baga araaramtan baga walitti maramtan wallahi hedduu isiniif gammanne dhugaa dubbachuuf jechuudha. Haganatti anni taha jedheetiin yaanne jechuun wanni godhame sun salphachuu kiyyaan wanni sun waan guddaadha. Garuu salphifattanii manguddoon jidduu isaanii teessee kakachiiftee dhiifama gaafachiiftee jilbiifachiiftee akkanatti xumuru hedduun dinqisiifadhee aadaa bareedduu akkana tana qabna. Oromoon aadaa bareedduu akkana tana qaba. Maaliif bakka bara fakkeenyaaf bakka seeraatti warqee namni kenna sanumaafuu jalqaba asii adabaa bara maaliif bakka seeraa wal geessan manguddoon hin jirtu abbaan gadaan jiru manguddootti waliin himattanii jedhetti bara wal adabaa har'a santu mul'ate jechuudha dhugaa dubbachuuf osoo Caalaanis hin hidhamin osoo Andu'aalamis hin hidhamini manguddoon akkasitti qulqulleesse gaaddisa odaa jala teessiftee jechuudha. Kun barumsa guddaadha qaba kun akeeka guddaadha agarsiisa. Kanaadha aadaan Oromoo bareedduu tana aadaan Oromoo ishii tana shugguxii waliin baafachuu miti. Aaraan osoo hin hoogganamne yoo waa balleessite kan si dura dhufu manguddoodha ta'uu qaba. Hogguu waa balleessite hogguram tokko yookiin si dhahee kan si dura dhufu manguddoo kana ta'uudha qaba. Karaa kamiin nagaya aaruma keessatti jechuudha. Akka amantiitti illee kanuma kan jedhamu karra yoo nama dhiifte rabbiilleen si dhiisa gootummaan nama gartee yeroo aare uftoo waatu jedhama. Nam tokko tokko tarii shugguxii baafachuu san gootummaa see hummala. Har'a kana nutti agarsiiftanii barumsa guddaadha. Isiniifis Caalaa Bultumee telefoon duraaf waan guddaadha gorfamta jedheetii yaada. Waan guddaa irraa baratta jedheetii yaada. Dhugaa dubbachuuf keessattuu Caalaa Bultumee jechuudha. Nuti yeroo qe'inullee akka kunii dhufuufi osoo qeeqni jiraachuu baatee kuniin dhufu akkasii quba qabaadha yaa saba. Qeeqan jibbinaa qeeqni jibbaa miti haasirraa oofi malee waan jaalannuufidha. Rakkin san irraa haa deebi'uufidha. Bakka qulqulluu isaa sanitti haa deebi'uufidha. Aadaa tana qabatee aadaa Oromoo tanatti as haa deebi'uufidha. Shugguxiin osoo hin taane Oromoon karaa kanaan yoo aares yoo miidhames yoo miidhes kallattii kanaan deemuu qaba kan jedhu agarsiisuuf nuti. Akkasitti nuuf hubadhaa kunoo araaramaniiti walirra kufanii walirra bu'anii mul'atanii jechuudha. Qoostonni tokko tokko kun barcaalee dura keetti jirti. Harargee akkana godhee na fakkaata. Hedduu takka waan barumsa guddaa qabu isin jechuu barbaadeeti. Araara keessaniif gammanne waan isin jalaa hafetu jira waan isin jalaa gol uummatetu jira. Kan sooshaal miidiyaa kanarratti illee argaatiin jiru kan namoonni hedduulleen kaasaa jiran akkasumatti ka'anatti illee mul'atu jechuudha. Araaramtan gaafa jalqabaa walloltan walittis dhukaaftan walis madeessitan eega wal madeessitanii akkasittiyyuu hin callifamne gadi baataniiti wallola keessan wallola dhuunfaadhaa sanuu kan gartee sa'a maleedhaa kan sa'atii ala kan gartee sa'atii namni mana jiraatu ala jiraattanii ala walloltan deebitanii lola sabaa yookiin ammoo walitti bu'iinsa sabaa yookiin walitti bu'iinsa garaagarummaa siyaasaa walitti bu'iinsa sabaa fi sabaa fakkeessitanii faannoo jettanii saba kana halkan sa'a 8 sa'a 9 burjaajessitan akkasumatti gartee saba kana muudii itti qabattan akka fuulduraaf illee isin shakku takka gootan jechuudha. Isa kana gadi baa saba keessan araarfadhaa. Saba kanaanii hin dogongorre hin balleessine nuti ammoo kunoo araaramnee fixanneeti jirra. Haga isin burjaajessine haga gartee nuti ufii kennaa walitti dhukaafnee fi walitti akkas walgoone sanii fi dhiifama jedhaati gabbaati saba keessan dhiifama gaafadha. An kanaatu natti mul'ata. Akkasuma gartee yaada namoota hedduu kan sooshaal miidiyaa kanarraatti argaa jira jechuudha. Akka baris jechuun wanni akka gartee sabni kun hagamta akka bara aartiin Oromoo qabsaawaa jenneeti jirraa miree qabsaawaan xuriin tuqamuu qabu jechuudha. Namaan deema qabsaawaanii saba kanayyuu fuula duratti tarkaanfachiisa. Saba kanayyuu gartee bakka rakkoo tanarraa bakka bal'oo tarkaanfachiisuudhaaf kan inni tattaafatuuf waan ta'eefidha. Waa lamaani osoo gaafa san fakkeenyaaf akkaatuma gartee shayxaanii wali isin buuse wal loltanii tumaanii akkasumatti callifamee ammoo har'amboo akkasuma keessaan fixattan ta'e rakkoo miti. Garuu gadi baataniiti saba keessanitti balleessitan saba keessan burjaajessan saba keessan sobdan.
akka lola sabaa akka lola wali bu'iinsa maalii gootaniiti himattan. Har'a akkuma himattan sanitti ammoo ana akka nama tokkootitti gadi baati saba keessan ararfadha araarama keessan gammanneeti ajaa'ibsiifanneeti barumsa guddaa sirraa barannee jirra jennee jirraa mire ammoo saba keessan gadi baadhiifama gaafadha. Kuni ana akka nama tokkootti kanaadha kan natti mul'atu jechuudha. So gaafsan calliftanii callisuu rakkoo miti. Gaafa san gadi baatanii dubbatan dubbachuu qofaa miti kallattiidha karaa alaan dubbatan jechuudha. Haga miidiyaan gurguddaan bar miidiyaadhaan adda addaa kan biyya alaa hundi isin dubbattu akka gahamee jechuudha. Akkaatuma gaafa san saba sanillee ammoo ittiin burjaajessitaniitiin gartee deebi'ee dhugaan sun baate gaafa san isin hundinuu gadi baatanii saba kanatti himattan. Inni kaan faannoon namarsa jedhe Andu'aalamis booda deebi'eetiin gartee dhugaatiyyatu dhukate ani hin madaa'e rasaasa lama sadiin na dhuka'e kunoo akkana taateen tahame kanatu narratti hojjetame kun narratti hojjetame dhukaan kiyya dhukate jedheemi. Caalaan ammoo san hundayyuu dabarsee an silaa lubbuyyuu baasuuf deemaa ilmaan kiyyaaf dhabe jedhe. Achi keessattuyyuu jechoota safuu cabsan waa hedduu dubbatee beeki Caalaan akkuma gaafa san gadi baatanii saba kana itti himattan kararraayyuu jalliftanii bareechiftanii himattan sanitti saba keessan gadi jedhaati akkuma har'a walii jilbiifattaniiti walii araaramtan kana saba keessan jilbiifadhaati dhiifama gaafadha. An kanaatu irratti mul'ata. Hedduu nu burjaajistan. Ka halkan sa'a sagaliin isin dhaqqabate way akka Hacaaluun na jalaa nyaatan faannoon akkas godhuuf deemti. Finfinnee keessatti akkas na jalaa godhan jedhee meeqatu hirriba dhabe. Kan ganama san ammoo hirriba itti ka'e ajantaan isaa guddaan san ture jechuudha. Kanaafuu har'an tana saba kana ammoo dhiifama gaafadha. Saba san itti balleessanii jirtan. Hedduu nutti balleessanii jirtan. Qeeqni sun hundi akkaataa isinitti ibsatan sanii tokko kanu aarse. Namni wal loluu danda'a. Namni waan galee jaarsa fala jettii fakkeenyaaf Oromoon akka isin gootan sadiidha tokko kan nama aarsa jechuudha. Faannoo wal gootanii bara sababa ofii wal lola dhuunfaa keessanii kasabaa gootan sababa wal lola dhuunfaa keessaniiti Oromummaallee walirraa mulqitan saahibummaa walirraa mulqitan artistummaa walirraa mulqitanii jechuudha. Kanaafuu saba kana gadi bahaa dhiifama gaafadha. Jechuun kun yaada dhuunfaa kiyyaati akkasuma waan sooshaal miidiyaa kanarratti argaa jirudha. Araarama keessan hedduu dinqisiifatee waa hedduu irraa barataa jira namni akkasumatti hedduu itti gammadeeti jira. Yeroo gabaabatti illee yeroo illee hin fudhanne shugguxiidhaan wal madeessanii yeroo gaba kanis araaramuu waan guddaadha. Nama biraattiif iyyuu barumsa taatanii tanaanillee barumsa ta'a. Kanaanis nama hedduudhaaf barumsa ta'a gadi bahaati akkasumatti saba keessan dhiifama gaafadha isin jechuu barbaadeeti. Aartiin Oromoo tokko dogongoree waa balleessa taanaani maqaa Oromootu bada bar maqaa aartii Oromoo qofaa miti. Maqaan aartii Oromoo ni bada maqaa Oromootu illee bada. Maal ammayyuu fakkeenyaaf nama muraasa laalanii baalaa gizeen jechaatiin hin jirani. Fakkeenyaaf Caalaa Bultumee kana fa'aa namootuma akka Fayyisaa Leellisaa kana fa'aa laalanii baalaa gizeen jedhanii bar habashoonni jechuudha. Kabajaa fi ulfina kabajaa fi kuntaala abbatu ufura eega jedha isaa mammaakni Oromoo tokko jechuudha. Kabajaa fi kuntaala abbatu ufuratti qabajan. Kabajaa fi kursii abbatu uf jala qaba ka jedhu illee jira. Duuba kabajaan artistii Caalaa Bultumee tokkochaan hir'atu hir'ina aartii hedduu ta'uu danda'a. Gochi fokkataan Andu'aalam Gosaatiin mul'atu hir'ina yookiin ammoo maqaa balleessii artistoota Oromoo hedduudha ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma kan Oromoo ta'uu danda'a. Qabsaa'ota waan taateef artistoonni keenya akkuma jenne kana jechuudha. Yookiin osoo bartaa akka artistoota biraa yookiin waa'ee gartee dubartii qofaa waa'ee jaalalaa asina qabii achina qabii qofa osoo kasirban taate namni isaan oduu qabu hin jiru. Artistoonni biyyoota gurguddatan keessatti mana dhugaatii bulan jechuudha. Namni isaan irra ilaalu hin jiru. Artistoonni keenya ammoo qabsaadha maqaan keessan guddaadha waa'ee farshoo kanas ifirraa xiqqeessa. Jimaa qamaa artistoonni Oromoo tokko kan isaan durii ittiin hamataman ni qamaan barcaanii godhanidha. Waa'ee farshoo kun haaraa an akka kiyyatti dhiifama malee naaf godha. Waa'een dhugaatii alkoolii wal nama lolchiisa. Jimaa wal nama lolchiisu. Jimaa wal nama jaalachiisa. Ka waliin qama wal jaalata malee waliin jibbu. Garuu alkooliin ammoo wal isin lolchiisa. Halkan isin oofa. Ifaanatti hin qabsini, ifaanatti hin dhaamsini, onneen jirre namatti hora. Shugguxii nama baafachiisa. Caalaas kan itti qeenuuf, kan itti duulluuf kanaaf jechuudha. Deddeebi'ee wanna kanaan waan hamatameefidha. Wanni akkaataan inni gartee fakkeenyaaf dhiyeenya kana fuula Facebook isaa irratti maxxansaa ture san osoo hin taane akka har'a gaaddisa Oromoo jalatti mul'ate kanaadha Oromoo kan irraa eegu malee Caalaa Bultumee jibbee Andu'aalam jibbeetii miti tokko Caalaa Bultumeetii fi Andu'aalam Gosaa Ijibitaatii fi Jamirgaatii kasan irraa fi ammoo amalli akkamii maaxarii baanan san yookiin ammoo gantuudha moo dhuguma kasaba qofaaf qabsaa'uudha haganuma jechuudha. Caalaa Bultumee aartii Oromoo keessallee hin baha jedhee ture amma aartii keessaan bahin kun araaramtanii sabnileen sirraa kaasa yoo rakkinni biraa jiraatellee akkanumatti fixan hedduu isinii gammanne dhugaa dubbachuuf garuu ammoo ammallee har'a araaramtee boru yoo mana alkooliititti kan deebitu taate haala amma nagee hangartee jaarsi Oromoodhaa godhe kanan dagattata alkooliis keessaa sirba waan ta'eef walitti deebuu dandeessan adara alkoolii dhiisa. Alkooliin homaa faayidaa siif hin qabaatu. Jimaa qamaa yoo feetan jimaa qamaati sanii irraa haa godha irra gootan irra siniif wayya jedheeti yaataan akka nama tokkootitti Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatti wal deebinutti nagaan naa tura.